Akkam jirtu kabajamtootaatiif hordoftoota chaanaalii koo. Chaanaalii kanarratti barnoota onlaayinii maallaqa akkaataatti argachuu dandeenyuu fi karaa kam akkaataa kamiin hojjennee arganna warreen jettaniif furmaata isiniif ta'uuf karaa kana isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Isin immoo subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isiniin jecha barnoota afaan Oromoo maallaqa akkaataatti hojjechuu dandeenyu yookiin akkaataatti onlaayinii irraa maallaqa baasachuu dandeenyu isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Maallaqa kana immoo akkaataa kamiin arganna warreen jettaniif furmaanni karaa chaanaalii kana isiniif dhiyaate jecha chaanaalii kanarratti wantoota babbareedoo karaa ittiin maallaqa argachuu dandeenyu isiniin dhiyeessaa jira. Isin immoo like, share, like gochuu hin dagatinaa, na jajjabeessaa, subscribe, like naaf godhaa jecha amma gara barnoota keenyaatti dabarraa. Barnoonni keenya har'a kan barannu waa'ee soolaanaati. Soolaanaan kana fakkaataa kiriptoo kaarensiin keenya jechaadha. Kan tuttu yookiin immoo barbaachisu information tokko gadi buutanii fudhachuu ni dandeessu jechaadha. Akkaataatti inni kaffaluu danda'u faasii keenyaan nu kaffaluu danda'a. Hojiiwwan garaagaraa baay'ee jala jira jechaadha. Kun dubbisuu dandeessu akkaataatti inni kaffaluu danda'u, namoota meeqatu galmaa'ee taphachaa maal fa'arraa taphannaa kan jedhu asiitii dubbisuu dandeessu jechaadha. Amma ilaa namoota hamma kanatti guyyaan guyyaa baramaaf jala wizdraalii kan godhe namoota 100,000 fi 58,000 fi nama 30 olii jechaadha kan irraa baatee jiru jechaadha. Haaluma kana akkattiin gadi buutanii dubbistu amma akkaataatti galmooftanii taphachuu dandeessan isiniin agarsiisaa jecha jalqaba dhuftaniitu geet start ishee jettu kana sitti mul'atti miti safarri kun jechaadha. Geet start ishee jettu kana ni xuxxuu jechaadha. Iddii xuxxanii booda isaa booddee akkatti isinii dhufaa jechaadha. Jalqaba irratti imeelii keessan gashitu bakka imeeli jedhu kanarratti jecha lammataa irratti maqaa keessan gashitu jechaadha. Sadaffaa irratti paaswoordii kan dagachuu hin dandeenye ni gashitu jechaadha. Itti aansees paaswoordii isa jalqaba irratti gashitan isa gara gadii kanarrattis gashitu jechaadha. Isaa booddee gad dhuftanii ammuman ishee jettu kana ni xuxxu jechaadha. Isaa xuxxanii booddee haala kanaan sin gaafata jechaadha. Isiniin waa biraa sin gaafachuu danda'a jechaadha. Ankoo xiyyaara ishee bishaanirra balali'uu dandeessu na gaafate haala kana addiitti gootanii booda verify ishee jettu kana ni xuxxu jechaadha. Isaa booddee register jettanii galtu jechaadha. Ani amma kana dura waan hin galmaa'eef login jedheen gala. Isin immoo register naattanii isin gashaa jechaadha. Isiniin gashaa isaa booddee fuulli isaa keessi kana fakkaataa jechaadha. Haala kanaan akkaataa kanaan taphatamuu ni danda'a jechaadha. Amma akkuma jalqabdaniini keessa akkana fakkaataa jechaadha. Innaa keessa galtanii isaa booddee dhuftaniitu isinii oddoo mallattoo tuqaa sadii ishee fakkaattu kana ni xuxxuu jecha iddoo kana isinitti mul'atti miti ishee kana ni xuxxuu jechaadha. Ishee innaa xunnu kunoo kanaan nu dhufaa jechaadha. Riifeel namaaf gochuu dandeessu. Yoo riifeel namaaf gootanii parsantii wanti isinii lakkaa jechaadha. Innaa jalqaba akkuma dhuftanii faasit iddoo jettu kana kiliim ishee jettu kana ni xuxxu jechaadha. Ishee kana iddii xuxxanii booddee deeqaa 3 tookanii 55 isinii kennaa jechaadha. Deeqaa 3 jechaadha. Deeqaa 3 amma asirratti immoo ifama websaayitii garaagaraa waan qaqqabuuf keessaan babbaasaa jechaadha. Isaa booddee asirratti dhuftaniitu isaa booddee deeqaa 3tiin dhuftanii iddoo kanaa taphachuu ni dandeessu jechaadha. Deeqaa 3 deeqaa 3 dhuftanii asirraa taphachuu dandeessu. Ammami guyyaatti si'a 150 ol taphachuu dandeessu jechaadha. Deeqaa 3 amma asirratti gaaffii inni nu gaafate jira jechaadha. Gaaffii inni nu gaafate jira jechaadha. Iddoo kanarratti isinitti mul'atti miti iddoo kanarratti gaaffii inni nu gaafatu jira jechaadha. Amma 917 nu gaafate isa kana 9 iddoo kana jira. Isinis iddoo garaagaraa kakkaa'ee fida gaaffii garaagaraa fida waan ta'eef isin iddoo kanarratti kan isin gaafate gadi buutaniitu ilaaltanii deeffachuu dandeessu jechaadha. Amma 9 kunooti nan tuqaa jechaadha. 9 ifama. Sagaleen tuqaa jechaadha.
sagalinaan tuquun fudhata. Amma immoo taansii tokko waan itti erti kunati waan achii 7dha. Achii dhufeetanii ayyaam human ishee jettu kana nan tuqaa jechaadha. Iddiin tuqee booddee amma seenaan kan na gaafate xiyyaara ishee bishaan irra balali'uu dandeessu jechaadha. Ishee dhufeetanii irratti kilik godha. Isaa booddee verifaayiin jedha. Isaa booddee kun iddoo kana isinitti mul'atte yaada. Iddoo kana ishee kana dhuftanii irratti kilik ni gootu jecha iddoo kana collect your reward isheetu kana irratti ta'aniitu ni xuxxuu jechaadha. Gizee xuxxanii isinii kaffalaa jechaadha. Taphni jalqabaa kana fakkaata jechaadha. Taphni jalqabaa keenya kuno naa kaffalee ka'ee jechaadha. Amma fudhadheen ka'ee jechaadha. Neetwoorkii kootanti fakkaata. Kuno good job. Kuno tookenii 55 boonasii immoo 0.495 naa kennee jechaadha. Kuno kana fakkaata jechaadha. Naa kaffaluusaa kuno goonnaan jedhu mallattoo raayitiitiin naa fida. Mallattoo raayitiitiin naa fida. Kuno tokko tapha jalqabaa kana fakkaata naa taphattanii jechaadha. Itti aansitanii dhuftaniitu shoorti link ishee jettuu fi piitis ishee jettu kana ni taphachuu dandeessu jechaadha. Asirra dhuftanii jechaadha. Shoorti linkii irratti naa xuxxanii kun shoorti linkii 17 oliin qabaa jechaadha. Ishee kana irratti dhuftanii shoorti linkii iddoo jettu diigallee booddee kiliim ishee jettu ishee mallattoo kanaan teesseertu ishee kana jechaadha. Ishee kana irratti dhuftanii ni xuxxoo jechaadha. Mallattoo ishee kana kiliim waan ishee jettu kana amma dhufeetanii kiliim ennaan godhu jettaniitu shoorti linkii kana taphachuu ni dandeessu jechaadha. Amma sarchi gochaadha. Kun sekoondii asirraan alakkaa sekoondii kana booddeetii neekst kan jedhu ni dhufaa jechaadha. Sekoondii amma 6 haala kanaan lakkaa dhufaa jechaadha. Beeksisoonni garaagaraa jira waan ta'eef isin X gochuutiin bira daddarbuu dandeessu jechaadha. Amma kun neekst jedha shoortii linkii isaan taphachaa jechaadha. Asirratti neekst jedha. Isaa booddee mallattoo X waan akka seenaa sanitti fidu mallattoo X tuqaa akkasii isinitti fidu jechaadha. Isaa booddee kun steeppii lammaffaa isaadha. Amma steeppii afuritti kan taphadhaa jechaadha. Tookenii inni nuuf kaffalu immoo ilaalla jechaadha. Kun neekst jedha. Ammas neekst jedha. Mallattoo inni akkasinitti fidu immoo X tuqaa. Ammas sekoondii naa lakkaa sekoondii 15. Baay'ee namatti tola. Soolaanaa jechuun immoo baay'ee beesaa kan ta'ee fi baay'ee wanti kan ta'edha. Isinii seeraan kan hojjettan jennaani haariifidha. Ammas neekst jedha. Isaa booddee yeroo kun ammas steeppii sadaffaa gara afuraffaatti ce'aa jechaadha. Annaa mallattoo akkasinitti dhufu immoo X'n gara oliin jirti waan ta'eef ishee kana tuquu irraanfatiina. Isaa booddee ammas naa lakkaa jechaadha. Steeppii dhumaadha kuni. Haala kanaan taphattanii maallaqa argachuu ni dandeessu jechaadha. Sabiskiraayib, sheer, koomentii yaada qabdan hundammoo na biraan ga'uu hin dagatina. Afaan Oromootiin kana booddee barnoota akkasii wantoota maallaqa irraa argachuu dandeenyu isiniin dhiyeessa jechaadha. Ammas neekst jenna. Isaa booddee ammas neekst jenna. Mallattoo X kana xunnaa jechaadha. Bakka kanabchitii isaa booddee geet staart kan jettu ni jirti. 7 booddee kan lakkooftu jechaadha. 5 4 3 2 1 0 kun mallattoo geet staart ishee gattu kana ni xuxxoo jechaadha. Kun fudhadheen ka'ee jechaadha. Tookenii 115 kun fudhadheen ka'ee jechaadha. Baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan namatti toludha. Haala kanaan akkas gootanii fudhattanii booda ammas dhuftaniitu
iddoo mallattoo tuqaa sadii sana tuqxanii piitis ishee jettu kana ni taphattu jechaadha. Piitis ishee kana irratti dhuftanii tuttu. Isaa booddee piitis 19tu jira jechaadha. Kan ammoo sekoondii xiqqoo tokkoof ilaaltanii amma sekoondii 15 yoon ilaale beeksicha sekoondii 15 yoon ilaale bakka isaa booddee tookanii 40 naa kennaa jechaadha. Sekoondii 15 erga gara olii kana irratti iddoo kana irratti lakkooftee jechaadha. Amma isin iddoo isheen lakkoofte isin akkasumatti ilaaluuf jettiidha. Waa biraa tuquun qabdanii kun iddoo kana lakkaa'arte jechaadha. Iddoo kana asii lakkaa'arte gizeen ni dhufu gizee kun dhumu uumaan ishee jettu kan ni xunnaa jechaadha. Gizeen ni dhufu jechaadha. Kun ishee kana irratti kilik goonee booddee waan nu gaafatu deebina. Amma baabura na gaafate. Baabura irratti verify godhitanii isaa booddee siis verify jedhaa jechaadha. Kun fudhadheen ka'ee jechaadha. Kun fudhadheen ka'ee jechaadha. Kun tookanii 40 kun fudhadheen ka'e. Kun argaatanii kana fakkaataa jechaadha. Amma akkaataatti baasuu dandeessanidha jechaadha. Amma jalqaba ta'uun baasiin dura kan gochuu qabnu yoo nuuni riferaal namaaf goone yoo namaaf nuun sheer goone nu kaffaluu danda'a jechaadha. Sammuu riferaal iddoo ishee jettu kan ni xunnaa isaa booddee dhufneetu kun iddoo mallattoo diimaa kanaan barraa'ee jiru kan iddoo mallattoo diimaan barraa'ee jiru kan inni dhuftanii asirratti iddoo kanatti asinitti mul'ata yaada. Ishee kana keessa jirtu kan dhuftanii xuxxuu jechaadha. Ishee kana caangootanii gadi qabdaniitu isaa booddee koppii gootu jechaadha. Koppii gootanii namaaf sheer gochuu ni dandeessu jechaadha. Isaa booddee amma akkaataatti baasachuu dandeenyu jechaadha. Waa'ee faawusiippii immoo isin barsiiseera. Faawusiippii keessa wisduraal ishee jettu ni xunnaa jechaadha. Wisduraaliin isaa daashboordii jala waan jiruuf daashboord ni xunnaa jechaadha. Daashboordii keenyarraa amman kana dura kanarra ganama wanta badheedha kuni. Kanarru wanta badheedha jechaadha kuni. Isaa booddee kun onneetu karaa lama nu kaffaluu danda'a jechaadha. Karaa Soolaanaa fi karaa USDT nu kaffaluu danda'a. Karaa Soolaanaa fudhannaa jechaadha. Soolaanaa irratti kilik goona. Isaa booddee tookanii 2464 kun Soolaanaa 0.0007235 jechaadha. Isaa booddee akkas ta'eeti asirratti dhufne amma ni kan koo faawusiippii koo irraa fideetanii asirra waan gasheen jiruuf asirratti dhuftanii gashitu jechaadha. Asirratti dhuftaniitu waaliitii dareessii keessanii TRX irraa fiddaniitu faawusiippii keessanii ifamna okkolchaa faawusiippii keessanii irraa fiddaniitu asirratti gashitu. Isaa booddee itti gashitanii booddee wiizduraal ishee jettu ni xuxxuu jechaadha. Kun mana kaffalamee jechaadha. Faawusiippii keessa deemnee ilaalleeti fudhadheeraa jechaadha. Faawusiippii keessa deemnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Amma gara faawusiippii keenyaa deemna jechaadha. Faawusiippii keenya irra naa deemnu kun Soolaanaa meeqa? Kun nu kaffalee ka'ee jechaadha. Kun ilaaluu dandeessu tookanii 0.00724 kun amma ishee immoo kan hojjedheetanii kan ani fudhadhee jechuudha. Soolaanaa kana jechaadha. Kun haala kanaan akkaataa kanaan taphattanii fudhachuu ni dandeessu jechaadha. Akkaataa kanaan taphattanii fudhachuu ni dandeessu jechaadha. Na daawwattoota keenya yoo isinitti tole laayik naa gochuun yoo isin akkan wantoota akkasii fideen isin agarsiisu yoo barbaaddan na jajjabeessaa sheerii fi laayikiitiin እና yaada qabdanii monaa dhiyeessaa. Yaada isin qabdan immoo anis fudhadheetanii waan danda'u isin deebisaa. Isinis na jajjabeessaa jecha isin gaafadha. Isinis yaada qabdanii fi otoo akkas gootii kan naan jedhu yaada koomentii ariifii qabattan naa dhiyeessaa jechaadha. Nagaan naa ta'a. Kana booddee hojii ariifiitiin isinitti deddeebi'a. Isinis laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaa naaf ta'a. Chaaw.